Akkam jirtu nagaa keessanii? Viidiyoo kanaan gaaffii kana kan hojjennu ni ta'a. Akkuma beekamu gaaffilee kana fakkaatan baay'ee hojjenneerra. Gaaffiin kun immoo xiqqoo addummaa waan qabuufi gaaffii kanas kan hojjennu ni ta'a. Gaaffii kana yeroo hojjennu akkaataa lamaan hojjenna. Innis jalqaba irratti yeroo firiikshiniin jiru hojjenna. Lammaffaa irratti immoo yeroo firiikshiniin hin jirre yookaan firiikshin lees yeroo ta'u jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii isheen kun puuliidha. Bilookiin maas waanii kuni puulii kanatti asii gadi rarra'ee jira. Humni immoo M2 kana yookaan bilookii kana achi harkisaa jira. Yeroo kana akkasidha jechuudha kan inni deemaa jiru. Akseleraashiniin keenya yookaan kallattiin deemsa keenya akkasidha jechuudha. Akkas harkifamaa jira. Bilookonni kuni akkas deemaa jiru jechuudha. Yeroo kana akseleraashinii fi teenshinii barbaadinu jedhu. Wanti guddaan fakkii kanarraa yookaan fiigarii kanarraa ikweeshinii yookaan foormulaa ittiin akseleraashinii fi teenshinii argannu baasuudha jechuudha. Jalqabarra kan hojjennu yeroo firiikshiniin jiru. Amma fakkeenyaaf miukeen yookaan coefficient of kinetic frictioniin bilookii kanaa fi kana gidduu jira yoo jenne. Kanaaf kana gidduu miukee jira jenna. Yookaan firikshinii jira. Kinetic frictionii jira jennee jalqabna. Jalqaba irratti akkuma kanaan dura hojjechaa turre free body diyaagiraamii M1 irraa jalqabna. M1 irraa free body diyaagiraamii M1 gaafa fudhannu fakkeenyaaf M1 ishee kana M1 kana yoo ta'e asiin kan harkisaa jiru teeshiniidha. Humna asii harkisaa jala gatii ta'ee fi ba'aan keenya akkas deemaa jira jechuudha. Teenshiniin asii qabna. Kana malee ba'aa kana immoo asii gadi akka inni hin deemneef kan harkisaa jiru M1G dha. Kanumarraa ka'u summation of force parallel to direction of motion maal jechaa turre? M1 keessatti M1 A jechaa turre. Kanaafuu kallattii deemsaa irra kan jiran immoo teenshinii fi M1G kana. Teenshiniin kun achi harkisaa jira. M1G immoo asii gadi harkisaa jira. M1G wal qixaa M1A. Asumarraa kaanee teenshinii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kanumarraan kaanee. Kana gabaabumatti mee ishee kana negatiiva kana poozitiiva goonee jira barfannaa. Tenshiniin wal qixataa M1A plus M1G. Kana gaamee equation 1 jedhanna. Asumatti kan nuti gaafatamne tokkoffaa tenshinii gaafatamne tenshinii asumarraa arganneerra. Free body diagram of M2. M2 taa dabarru. M2 haa jennu. Kana gaa M2 yoo jenne applied force yookaan asiitii humni harkisaa jira. Humna harkisaa jiru kana akkasumatti fudhanna jechuudha. Humni harkisaa jiru kana force jenna. Kana malee tenshiniin dudduubatti harkisaa jira. Akkas asii kan harkisaa jiru tenshinii qabna. Kana malee maal qabna? Miukee jira jenne. Kanaaf kana gidduu miukee jira. Sababii kanaaf iyyuu humna maalii jira asii? F kee jira jechuudha. Kinetic friction asii qabnaa jechuudha. Kana malee maaltu jira? Kan biraa bilookiin kuni perpendikulaarii bilookii kanaa wajjin uumee kan jiru normal force jira jenne. Kana malee lafti kun lafaa wajjin immoo perpendikulaarii kan uumee jiru M2G jira jenne. Asumarraan kaanee mee foorsii kana yeroo ilaallu akkam ta'ee jira? Habalaqa harkisaa jira jechuudha. Habalaqa yeroo harkisaa jiru kallattii lamarraa harkisaa jira. Akkuma kanaan dura beekne kallattii lama kanaafiyyuu veektarii kana kompoonentotatti qoqqoodna jechuudha. Kompoonentotatti gaafa qoqqoodnu akkas ta'a. Kompoonentota isaatti akka kanatti qoqqoodnaa jechuudha. Tokko F'n kun kallattii maalirra jira? Ishee kana kallattii X irra Fx haa jennu. Inni kun immoo achoon Fy haa jennu. Kompoonentota isaatti akkasitti qoodna.
Yeroo kana aangilii asii qabna. Aangilii inni ittiin harkisaa jiru teettaa. Yeroo nuu kennamaa jechuudha. Aangilii inni ittiin harkisaa jiru asiitii teettaan jira. Amma gaa Fy'n kun teettaa kanaaf oppoositiidha. Kanaaf iyyuu maal jenna? Fy'n wal qixa F sin of teettaa jenna. Fx'n kun immoo teettaa kanaaf maal ta'e jira? Adjacent ta'e jira. Kanaaf iyyuu F cos teettaa. Warreen akkas akkasii akkaataatti veektoroonni kompoonentootatti qoqqoodamanii bal'inaan ilaalaa turre kana gabaabsinee akkasittiin ilaallaa jechuudha. Kana booda egaa humnoota hunda isaa babbaafannee fidne. Maaltu nu hafe? Summation of force parallel to direction of motion maal jennee M2 irra jira M2A jennaa. Mee kallattii deemsaadhaaf parallelii kan ta'e barbaadanna. Kallattii deemsaadhaaf humnoonni parallelii ta'anii jiranii tokko teeshiidha. Lamaffaan FK'dha. Kan biraan immoo parallelii wajjin uumee kan jiru FX kanadha jechuudha. Kanneen akkamitti kaawwannaa? Warreen kunii deemsa kana faallessaa jiru teeshiniif FK'n kun. Fx'n F cos teettaan kun immoo fuulduratti deemsisaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu F cos teettaan hir'isuu teeshiniin kun dudduubatti harkisaa jira. Kana malee FK'n dudduubatti harkisaa jira. Walqixa maal jennee? M2A jenne. Asiitii parallel to direction of motion irraa kana qabna jechuudha. Humnoota kallattii deemsaarra jiran. Kana malee humnoonni kallattii mee kana akkasittiin qabannee mee gabaabatti kana equation 1 yoo jennee mee kana immoo equation 2 jennu. Kana booda summation of force perpendicular to direction of motion irra jiran immoo 0dha jenna. Kanneen kallattii deemsaarra hin jirre, kallattii itti M2 kun deemaa jiru irra hin jirre immoo warreen kan normal force kanadha. M2G kana malee Fy kanadha. Isaan kana immoo finnee walqixa 0 jenna jechuudha. Normal force'n achii wal harkisaa jira. Normal force Fy'n gargaaree normal force gargaaraa achii waliin plus jenna. F sin of theta M2G immoo asii gadidha. M2G walqixa maal jennee 0 jenne. Isa kana keessaa normal force baafachuu dandeenya. Normal force'n walqixa isa poozitiiva ta'e kana negatiiva goonee itti dabarfanna. Isa negatiiva ta'e kana poozitiiva goonee dabarfanna. Minus 2G kuni positive M2G ta'ee achi darbanne kuni inni kun immoo minus F sin of theta jennee normal force keenya asii akka kanatti baafannaa. Kun normal force keenya. Kana malee wanti nuti tokko beeknu FK maal jechaa ture? FK walqixa mu K times normal force jenna. Meegaa normal force asitti arganne kana finnee iddoo kana buufanna. Yeroo iddoo kana buufannu FK walqixa mu K times normal force. Normal force immoo isa kana. M2G minus F sin of theta ta'a. Kana booda egaa F keessii qabnu kana finnee equation 2 keessa gashanna. F cos theta minus T minus mu K M2G minus F sin of theta walqixa maal jennee walqixa M2A jenne. Kana booda egaa kana equation 3 jedhamu.
Kana egaa equation sirrii jedhannu. Amma as keessatti wanti nuti deemaa jirruu fi acceleration barbaadudha. Tenshinii keenya equation 1 irratti arganne kun. Kana booda wanti nu hafe kan inni nu gaafate keessaa acceleration. Acceleration argachuuf immoo kanneen gargaaramne iddoo kana geenye jirra. Amma immoo bakka kana yookaan bakka tenshinii kanaa finnee kana buufannee equation 1 keessaa finnee equation 3 keessa galchannee acceleration argannaa jechuudha. Kanaafiyyuu gabaabumatti kana balleessuu ni dandeenya. Equation 1 kana equation 3 keessa yeroo galchinu bakka t jechuudha. Akkam ta'a? F cos theta minus bakka t kana finnee m1a plus m1g galchina jechuudha. m1a plus m1g minus mu k m2g minus f sin of theta walqixa m2a. Amma egaa equation 1 finnee equation 3 keessa galchina. Mee kana asii nan balleessa gatiin ta'ee fi tenshinii kana asitti qabannaa. Tenshinii walqixa maal jennee m1a plus m1g. Mee egaa kana salphifannee acceleration keessaa baafannaa jechuudha. F cos theta minus times m1a minus m1g minus mu k m2g minus mu k times minus plus ita kuni plus mu k minus times minus plus ita mu k si qabna times f sin of theta walqixa m2a ta'a. As keessaa egaa m1a minus m1a kana si qabna. Kaayyoon keenya acceleration barbaadu gatii ta'ee fi warra kana walitti fidannee koominii tokko godhannaa jechuudha. Asii m2a minus kun plus biyya darbaa m1a walqixa jennee f cos theta minus m1g minus mu k m2g plus mu k f sin of theta. Kana booda egaa asii acceleration koomii jira. Kana malee kana lamaan keessaa immoo mu k koomii qabna. Kalatti mana kanatti salphifachuu dandeenya jechuudha. Asii acceleration keenya baafannaa koomii. Kana booda jetti maaltu nuuf hafa? m2 plus m1 ta'a. Walqixa f cos theta minus m1g asiitii minus mu k akkuma silaatti deeffannaa jechuudha. m2g plus f sin of theta. Kana booda egaa kan kophaatti nuuf m2 plus m1 irraa gama kanasii m2 plus m1 irraa kunaa asii kanaanii balleeffannaa. Amma acceleration keenya arganne jechuudha. Acceleration walqixa f cos theta minus m1g minus mu k m2g plus f sin of theta arganne irraa m2 plus m1 acceleration keenya akka kanatti akka nuti argannu jechuudha. Acceleration keenya kana arganne jechuudha. Amma egaa kana booda tension keenya sila arganneerra. Kan inni nu gaafatee fi kan inni nu gaafates acceleration fi tension barbaadudha. Yeroo maaltu jiru? Yeroo
coefficient of kinetic friction bilookii kanaa fi saarfeesii kana irra gidduu jiru jechuudha. Yeroo kana egaa fakkeenyaaf foorsiin wanti kun ittiin dhiibame yoo nuuf kenname foorsicha sana kan biraa maaltu nuuf kennama? Teettaa nuuf kennama. Teettaa kana gashannaa emmi waan nuuf kennama. Giraavitii qabnaa 9.8 mi'uu kennuuf kennama. Kanneen bakka isaa gashanee acceleration ni arganna jechuudha. Kana booda erga acceleration arganne booda immoo tensionii kana argachuu fi acceleration kana emmi waanidhaan baay'ina. Kana booda m1 plus m1 times g itti idaanaa akka kanatti argannaa jechuudha. Amma immoo mee yeroo coefficient of kinetic friction hin jiru. Yeroo kun hin jirre. Yeroo kun hin jirre akkamitti akkanatti hojjetamu ilaalla jechuudha. Yeroo frictionless yookaan no friction yeroo ni jedhee nuuf kennu jechuudha. Amma kan nuti ilaallee dabarree yeroo frictioniin jirudha. Yeroo kinetic frictioniin jirudha. Amma immoo if there is no friction yookaan frictionless irratti ilaalla jechuudha. Yoo maal ta'e yoo no friction yeroo frictioniin hin jirre frictionless jedha yeroo inni nuuf kennu kana ilaallaa jechuudha. Akkuma jalqaba ilaalaa turre jalqaba maal goonaa free body diagram of M1 irra jalqabnaa. M1 fakkeenyaaf ishee kana yoo ta'e M1 bilookiin keenya kana yoo ta'e akkuma dura ilaalaa turre asii tensionii qabna. Asii gadi kan harkisaa jiru M1 G'dha. Kana booda egaa summation of force parallel to direction motion M1 jennee yeroo kana egaa tensionii kallattii tensioniitti deemaa jira. Tensioniin harkisaa jira. M1 G immoo faallaa jira jechuudha. Kanaaf maayinus goona walqixa M1 egaa kanumarraa tensionii keenya arganne jechuudha. Asumatti tensionii walqixa isheen kun poozitiiva taatechi dabartii M1A plus M1 G tensionii keenya arganne jechuudha. Tensioniin keenya walqixa kana ta'ee mee asumatti kana equation 1 jedhannaan tensionii keenya akkasitti arganne. Kan nu hafee acceleration. Acceleration yeroo barbaadnu immoo mee amma immoo maal barbaadna? Free body diagramii kan M2. Free body diagram of M2. M2 akkasitti jira. M2 yoo jenne kana M2 kuni akkasittiin harkifamaa jira. Akkuma amma ilaallee kana jechuudha. Humni kun akkas sabala harkisaa jira. Kana malee asiin tensionii qaba. Sila kinetic frictionii itti goone amma hin qabu yeroo frictionless sababatee jechuudha. Asii gadi akkuma beekamu normal forcing perpendicular wajjin uumee jira. Akkas immoo M2 G jira. Amma kan yeroo kanaa kana egaa maal godhanna? Forcii kana kompoonentota isaatti qoqqoodna jechuudha. Tokko forcii dalga kana deemaa jiru harkisaa jiru. Achii olis kan harkisaa jiru jechuudha. Kallattii lama harkisaa jira sababa ta'eef. Kana malee teettaa asii qabna. Kana fx jennee kana fy jenna. Teettaadhaaf oppositii sababa ta'ee fi fy kan wal qixaa f sin of teettaa ta'a. Kana malee fx kun immoo teettaadhaa fi adjacent irra jira. Kanaaf iyyuu f cos teettaa jenna. Kana booda egaa summation of force parallel to direction of motion kallattii deemsaa irra kan jiru. Akkuma xiyyoo agarsiisaaf deemsi keenya akkas deemaa jira. Kallattii deemsaa irra kan jiru dalga kana akkas deemaa jira jechuudha wantichi bilookiin kun. Kanaaf iyyuu t kanadha. Kan biraa fx kanadha jechuudha. Kanaafuu m maal ta'a?
M2 A ta'a jechuudha walqixa. Isaanis F cos theta minus T dudduubatti harkisaa irra sababa ta'eef walqixa M2 A ta'a. Kana arganna jechuudha. Asirraatii kana arganna. Amma egaa acceleration barbaaduudhaaf kuniif kun gaadha jechuudha. Summation of force perpendicular to direction of motion asii yoo baafnes yeroo normal force barbaadnu baasuu dandeenya. Amma garuu acceleration barbaadaa irra gadi ta'eef odeeffannoo amma nuti qabnu kuni gaadha. Kana fakkeenyaaf equation 2 jedhannee amma tension iddoo kanaa qabna. Finnee bakka kana galchanna. Equation 1 kana finnee equation 2 keessatti substitute godhannaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? F cos theta minus tin keenya achiiti M1A plus M1G walqixa M2A ta'a jechuudha. F cos theta minus kana irra raabsina M1A minus M1G walqixa M2A ta'a jechuudha. Kana booda gaamee acceleration as jira walitti fidanna jalqaba. M2A keenya asii qabna minus M1A kana immoo achi ceesisnee itti idaana pilaasii goonee M1A walqixa F cos theta minus M1G goona. Kana booda maal ta'a? Kana booda A kana koomini fudhannaa accelerationidha. Walqixa F cos theta minus M1G kana qofaatti hambifachuu fi M2 plus M1 irraa M2 plus M1 kana booda A keenya qofaatti nu hafee jechuudha. A walqixa F cos theta minus M1G over M2 plus M1 acceleration keenya kana arganne jechuudha. Amma gaa kana booda lakkoofsa substitute gochuudha jechuudha. Kan nu hafe lakkoofsa substitute goona tokko acceleration nu gaafate acceleration keenya kanadha. Kan biraa tension isa kanadha. Equation erga bahee booda lakkoofsa yeroo nuuf kennu substitute gochuudha wanti hafe jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoon ani isiniif qabadhee dhufee gaaffii kana irratti kana fakkaata. Gaaffilee hedduu kanneen kana fakkaatanii akkaataa garaagaraatti hojjennee jirra. Viidiyoo keessa seentanii ilaaluu dandeessu hundasaayyuu. Kana nuti jedhe immoo akka nama muuxannoo hin qabne kamiif illee ta'utti jechuudha. Nama kanaan dura fiiziksii hin jaallanneef illee suuta jedhetan jechuudha. Akka inni galutti kanaan hojjedhe. Kanaaf iyyuu waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii keenya subscribe nuuf godhaa. Kana malee koomentii akkasiin yaada nuuf kennitan barbaanna. Viidiyoo kana kanuma irratti kan xumurru ni ta'a.